السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفوني ترى جرت أمتك أشتي نجيني كيسن برانا ترتني كم سنين جتة ردفتوني فاطمة ويو ناقبد أمتك وشاشة جرت وجبات سنين جد أمتك فنانة نجاها برحمن ربي بكم جرت نتي اسم برها جراتو سنين جد أمتك أشتي أكاسي antaa kanan beeku weettanii harakaata godhaa akkasinarra laalina isinin jedha ummata qaalii harakaata kana godhaa weettanii kokkolfuu fi harakaata kana wannadha waan biraatii miti akkasitti na fudhatina amaluma kiyyaa harakaata godhaa harkaa olii gad akkas jajjedha akka waan biraatitti na fudhanne isinin jedha ummata qaalii akkasi magana gaan dhuftanii gara mana hiyyaatti warri haaramnis ka'ee deemtan warri jirtanis sheerii waliif godhaa wal jajjabeessuu aadaa godhanna isinin jedha inshaallah namni haarawaa taatanis maatii ta'a jedhannaa barreessaa isiniif deebisa akkasii uummata bashaashaa galatoomaa warri na hordoftan hundumti keessanuu fayyaa nagaa naa ta'a ulfaadhaa isinin jedha uummata qashtii isin jaaladhaa naaf jiraadhaa isin jedha asumaan obboleettii kiyya takka miliyoon beest ka jettu yuutuubisiidha jaarsan nagatee narra fuudhee nasi waakkatee jettee bochi argee gara nan dandeenye doktor Shurrubbee narra fuudhee jettee anis nama isa sooshaal miidiyaa irratti ni beekaa doktor Shurrubbee immoo aga fuudhes argeen jira immoo inni akka nama jaartii hin qabne takka akkuma reef fuudhe takka godhataa ishiin immoo kaawwachuu argee obboleettii dhiyeessan hedduu takka garaana nyaatte maasha Allah nama buskuta takka akkasii ishii tanaaf yaada takka qabadhee dhufee yoonarraa takabbaltee yeroo hedduu koomentii jedhattis barreessee lakkoofsa keenyaaf ergii jechuun ture in argine na fakkaata ijoolleen ishee lakkoofsa se'anii kan hin beeku lakkoofsa keenyaaf ergii jedhaanii ture inshaallah warri isii beektan lakkoofsa siidhee naaf erga lakkoofsa yuutuuba sirra isinii kaaya inshaallah eegnu wannaa kiyya kanarra isinii kaaya profaayila isiitii fi maqaa yuutuuba isiidha akkasii lakkoofsa isiidha yoo beektan isinis dheengadda mukaleessa yuutuub kiyya sheer gootee jirti argee jira na hordoftiin na fakkaate inshaallah ogguu kan argite naaf barreessitii koomentii jala jedhee yaada maali jennaani yaa salaam namni yoo haayaa jedhee isin hayyamtee waliin jiraatan laakiin ni bochi yeroo hedduu akkana nagatee akkana godhe jettee kabochuun argaa yuutuub isin hordofaa sabskiraayib godhee qaba jechuudha miliyoon beesti akkasii obboleeyyan kiyya yookaan immoo obboleettii tiyyaa natti fakkaatti nama miidhamu dhala anis nama masaanuu takka narra fidannuu fedhu laakiin immoo jechuudha obboleettii tiyya tarakkattu taphachuu yoo argu ilmootiyyaa qophaa guddifadhaa akkana jetti isin intalli xiqqoodha nama abbaan manaa ishee barbaachisu san keessallee immoo nama qalbii jabu qalbii ishii tana tasgabbeessuu fedhiin qaba anis jechuudha hayyamtuu taanaan yaada isiidha akkanaaf gootuun barbaada ilmoo kophaa guddisoo miti ilmoon keessas gaafa guddate abbaan keeyyameeti jedhee si gaafata abbaanis erga wakka ta'eef si biraa deeme anatu jaarsa kiyyatti si fuudha akka obboleettii kiyyatti si ilaalee jechuudha akka masaanuu osoo hin taane akka obboleettii kiyyatti si ilaalee akkasittiin haala gaarii yoo qabaatte amal gaarii yoo qabaatte yoo sharri yaadu baatte namni sabana kanaa sharri yaadaa beeytanii keessaafuu warri dubartii kun sharri walii yaada yoo sharri yaaduu baatte si jaaladha akka obboleettii kiyyatti imimmaan dubartii oguu gaddituu bochuu arguu hin danda'u maal jennaa osoo narra illee taageetti akkasii
immoo inshaallah namni tokko yoo dirqii namarra waa fide malee yoo fedhanii ofii jedhanii rakkoo namarratti rakkoo hin qabdu an akkas jedhana yoo nama reessisee waan takka ofii fedhee jaaladheeti fide jaarsa kiyya na hin qoca'u immoo ta dirqiin osoo an hin feene natti fidan santu osoo hin fe'in na haqqisiisa ol na deebisa jechuudha. Akkasii inshaallah obboleettii kiyya tana shir godhaa biraan gahaa sinin jedha isinis ni argiti jedhee yaada. Lakkoofsa isii akkana argitu akka yaada wal jijjiirru inshaallah kana boodas waan irra geenne waan jaarsa kiyya jedhe isii barreessisee ka'ee jaarsa kiyya barreessisa jaarsa kiyya waan jedhe hin didu inshaallah akkasitti yaadaani immoo isii yaada isiidhaa isii irraa bareetiin wanadha maaliif isiin namas hin fedhu dhiiras isattis fedhu ilmoo kiyya taa'ee guddifadhaa jetti ilmoon gaafa guddate ilmoonis abbaa malee toltu gaafa ol jabaates abbaan kiyya meeti jedha abbaa kana eessaa fidde maal jettaan eenyu abbaan kee jettaan akkasii nama biratti yoo guddate ilmoon nama argaa guddate ani immoo ilmoo kee akka ilmoo tiyyaatitti ilaaleet akka maatiititti akka ilmoon keetitti taane akka bulaa taane akkas wal wajji jiraanyaa seentala habiibatti tiyya tanaafuu inshaallahi lakkoofsa keenaaf ergi yaada wal jijjiirra wajji haasofnaa siin jedha qashtii tiyya dumbusha ati dumbusha sanii yaa salaam innama gurbaan waggodduu takka fuudhe ispoortii utoo hojjettee ammatti ture gasa reebinti gasa walla fiisotti ispoortii utoo hojjettee amma torbaan lama sirraa gabu'aa steeppii kee akkas gootee jennaan laali kaayisa akkas ilaalaa innuu qaraa nama sii ta'uu miti goggogaa akka nama nyaata malee ji'a 5 ture fakkaata siif inni wal irraan deemtanii duraayyuu amma nama si madaalu nama si fakkaatutti anatti si heerumsiisaa siin jedha qashtii tiyya dumbusha tiyya bareedduu tiyya akkasii lakkoofsa kee naaf ergii jalatti naa barreessi akka wal dubbifnee yaada wal jijjiirru jaarsa kiyyaanis akka wal si qunnamsiisu akkas inshaallah waan jecha kee ilaalee isattis yaada fida yaada isa jijjiirre inshaallah achi booda walitti isin fidee jechuudha wal isin fuusisa akkasiin jedha qashtii tiyya daawwattoonni kiyyas waan jettan jalatti yaada keessan ni barbaada warri hayaa tolee jettanis lakkii warri jettanis yaada keessan jalatti naa kaahaa jira laakiin warri dachii irraa yeroo hammata walii gootan warri samiitis sira hammata isinii godhaa jedhanii akkasii inshaallahi miidhaa miti obboleettii fi imimmaan irraa qorsuun والله مشكلة ليش ما قصر؟ ما في صوت جننتيني هذا شنو وش دقيقة أكاشي جولي ولين جرى جولي ورا ولين جرى بكال كتير جولا أسي بالبلي سيدي تدير بالبلي سجينا ركنا سوديتي أكس إن شاء الله يا ذكي سناف كنا إسكنس إن شاء الله وان جتو ولدت الأمنا أكسي سوداتيني والوجه سوني وان تروجين فلتقونا يا رب سيقول إيه دجار سيجي أيامي سي أتيام تجار سكتيني سدم بوجته سووا جنجرا دجته يو يومكم جته إذا راجي فقادين موت يقود فدته ثاني لازم تبرتين جارسا إيرا وجيرا شو برباچي سادا وان هندا فوجا مقا كيتيفس أما وصوتا كرا كان دير دبري مقا كيتيفس غاري متي وان براجل أني يجولا أكشيك أشتيتيا أمني وانا نانجلون ناو إمو كبجي دورتي دا أبا مناتين تولا Bartii yoo abbaa manaa hawaasa kabajaa qabdi waa hundaafuu gaachana jechuudha abbaan manaa gaachana rabbi abbaa manaa hamaa namatti qabini abbaa manaa kiyaana haasida sommii kasharreessitti nama yaadu
kan daba namarratti dalagu, kan nama qaqqabu, kan nama cabsu, kan nama xiqqeessu rabbiin namatti hin godhinii. Hunda keenyas warra jaarsa qabus rabbi jaarsa gaarii nuuf haa godhu, kan qabnes warra dhiira gaarii isinitti haa qabu. Dhiira isin hin miine, kan isin hin daasine, kan isin hin xaarsine, kan isin jaalatu, kan kabajaa isinii qabu, kan maatii keessaniif kabaja qabu, bakka guddoo qabu. Namni kabaja isinii qabu maatii keessan jaalata. Namni maatii keessan gaafa kabaja isin kabaja. Akkas isiniin jedha buleeyyan tiyyaa wanni sooshaal miidiyaa kanarraa silaafuu qalbii nama cabsa. Kunis hamtuu argita, kaanis hamtuu argita, kaanis hamtuu argita. Wantummaan keerii qabaata kan jirtu dhiira birattis dhalaa birattis rabbi nutti araaramu, dhiiraaf dhalaa kennas rabbi nu haa qajeelchu. Nullee dhiiraaf haa qajeelchu, dhiirallee nuuf haa qajeelchu isiniin jedha. Akkasii uummata qashtii, uummata bashaasha, uummata fannaana. Akkasii gaa inshaallahi waan hundaafuu rabbi nutti haa laaffisu, rabbi fayyaaf nagaa nu haa kennu. Walitti deebina waan isiin naan jette jechuudha. Obboleettiin teenaati miliyoon beestii suni waan isiin naan jette walitti deebina. Immoo yoo hin ta'u isiin jettes waan isiin jette qabannee walitti deebina inshaallah akka lakkoofsa isii argadhetti. Achi booda immoo gara jaarsa kiyya deema. Waan inni jedheenis isinitti deebi'a isiniin jedha inshaallahi. Akkasii rabbi waan keerii haa godhu, waan keerii nu haa dhageessisu. Isiifis waan gaarii, waan oroomaa, waan bultii isiitiif, waan jireenya isiitiif ta'u haa godhu. Akkasii obboleeyyan gaarii nu haa taasisu, anaafis masaanuu gaarii. Akkasii inshaallahi isiniin jedha. Akkasii gaa ani namni oguu nama boochisu arguu hin danda'u. Ofiifis bo'uun hin jaaladhu jechuudha. Akka namni na miidhuun fedhu, nama miidhamus arguun fedhu, namas miidhuun fedhu. Akkasii uummata qeeshtii inshaallahi rabbiin warra miidhamuu fi warra waa miidhus nuun taasisinii, nullee warra qajeelu nu haa taasisu. Uummatas nama warra nama miidhus rabbiin nama miidhu isaan hin taasisinii. Nu hunda rabbi waliif nu haa qajeelchu, rabbi waliif nu haa galchu. Du'aa'ii godhadhaa hundi keessanuu du'aa'ii godhannaa. Barri hamaa wallaahi barri hamaa barri keessa jirru kama namni walitti wal miidhu, jaarsi jaartisa waree gadhiisu. Amma zabana yaani wanni dubbatanittuun waan qaanyeeti, waan fokkuuti. Amma wallaahi waa baay'eedha. Immoo rabbi nutti araaramu. Rabbii haadha keenyaa haa galchu, dhuma keenyas haa galchu. Akkasii inshaallahi isiniin jedha uummata bashaashaa. Nagaa fayyaan dhabinaa isiniin jedha. Nagaan naa turaa inshaallah walitti dachaanaa viidiyoo biraatitti. Hangasiifuu na jajjabeessaa isiniin jedha. Share like gochuun hin dagatina. Akkasii uummata bashaashaa fayyaaf nagaa ta'a. Fuula gaariidhaan gammachuu rabbi waliin nu haa deebisu isiniin jedha. Ciao.